Waaw maashaallah shoorbaa qofaa yookiin ammoo tuyyuu shoorbaa gannaa yoo jenneen illee ni dandeenya. Garuu inni faayidaafis tahee qaama keenyaaf miidhaginaaf illee fayyaaf illee baay'ee bareeda. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harka fuuni hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa akkamitti akka shoorbaa hojjetan ni beektan hundi keessanuu. Garuu shoorbaa kudaaraa yookiin ataakiltii akka itti hojjennu tartiiba isaa tokkoffaa irratti shunkurtii erga kattafannee shunkurtiin xiqqoo diimattee jette zayitii itti goona. Zayitii kenna hanga isin barbaachise hanga mana kiyya keessan naataa jettan itti gootanii achi booda ammoo tuyyuu zayitiin kenna kuni akka jechuudha inni shunkurtiin bilchaatee yoo inni diimatee jedhe wantoota itti goonu hunda isaa tuyyuu tabaarakallah maaltu waan ofiigaa bakka bareedaa kana akka bareedaa kanatti ennee jechuudha shoorbaa roobaa qilleensaa qofaa ijoollee qofa qabaa jira. Kan hojjetaa jirudha. Jalqaba irratti akkuma sitti argaa jirtan kana erga shunkurtiin kenna xiqqoo diimatee jedhe yoo barbaadani yeroo baay'ee jechuudha dura zayitii itti godhee ka'ee shunkurtii itti godha. Garuu ka shoorbaa kana shunkurtiin xiqqoo diimannaan zayitii itti godhee zayitii itti baay'isuu qabdanii hisaaba maankatitti maankaan 3 gaadha yookiin maankaan 2 sanuyyuu zayitii dhageessifti yoo taate maankaan 2 gahaadha. Itti aansun ammoo yoo wanni itti goonu akkuma argitan kana erga shunkurtiin kennaa fi zayitiin jechuun shunkurtiin bilchaate asitti kan argaa jirtan qaaraadha. Cinatti zinjibila yoo cafacafne irra dhabni itti baya. Garuu ammoo jechuudha rifeensa ta'a ijoollee manni kiyya waan ta'eef ijoollee leencinqa akkasuma ammoo biraazarii kiyya tokko dhufuu heda inni yeroo hedduu waan bakka jechuun daa'imuma jechuun hin danda'amu. Itti goona kuno qaaraa fi qaaraa maaliif itti goote yoo naan jettanii zukumaa yookiin qufaa fi shunkurtiin erga diimate haala kanaanii keessaa kan jechuudha faayidaa isiis tahee akkasuma ammoo tuyyuu gubaan suni baay'ee nama gubu hedduu bareedaa ta'a. Yoo baay'ee nu waa gubu jettan qaaraa itti heddummeessitanii qaaraan tuni mixmixaate gabaabamatti jechuudha. Argitan kana kanin asitti dhiyaate kaarotiidha, dinnichaadha, sukkaar dinnichi ammallee misirrillee ni jira. Wama qabdan jechuudha. Isinii galee namootiin tokko tokko kuusaallee ni jira. Kuusaallee itti dabaluu dandeettani. Sukkaar dinnichiin wanni gugurdiseef inni dafee bilchaata. Dinnichaan faatiin bilchaatu walumaan hanga xumuraatti kan laallu taha. Hunda caalaa qilleensi namatti tola. Kunoo asitti foolillee diimatee jira. Diimachuu qaba jechuun dhandhamaa fi foolii gaarii kennuufi qimamii baay'ee nu barbaachisu. Maaliif jennaanini qimamiin adiin qofti gahaadha. Adiin qofti nu gahaa jechuudha. Kan waxii duubarra godhannu karaa maaliif jennaanini hirdiillee nu barbaachisa. Kootu qullubbii zabiiba kenni dhiqirra. Kunoo diimatee jira. Achi booda ammoo tuyyuu misira kennatti goona. Jalqabaaf misira itti goona. Misira sirriitti kanneen qopheeffannee jechuudha. Akkuma argitan kana jechuudha erga misira itti godhannee misirrillee yoo xiqqoo xabbatamee jedhe achi booda kudaara keenya itti goona. Argitanii hirdiillee itti goona. Baay'ee urgaan isaa ammayyuu jechuudha. Hedduu urgaa. Akkuma argitan kana asitti hirdii itti godhee jira. Hirdii ittiin baay'isnee maankaa xiqqaa kana tokko maaliif jennaan namootiin hedduun hirdiin jaalatanii akkasuma misirri yoo du'ee jedhe sirriitti booda hin du'a. Kalarii nuu kenna jechuudha. Asfara yookiin ammoo keelloo nuu kenna. Hirdii xiqqishuma isii itti daballee jenne nuuf kalarii dabalaa jechuudha. Kalarii bareedaa wayii nuuf godha. Shoorbaa kuduraaraa umura isaanii waggaa dheeraa dura isin hojjetaa ture. Viidiyoodhaan sunniin badeef hin jiraan beeku. Mana arabaa ture. Garuu har'a mana kiyyatti yeroo hedduu hojjedhe hawwii qaba isiniif hojjedha. Qorraa fi qufaa fi jedhee garuu namaan mijatu namaan guuttu daddafee laaxalaatu godhee waliif gannaqee kan jechuu viidiyoo harka tokkoon qaba ofii kiyyaa jechuudha. Kan kun akkanatti asumatti jechuudha. Asiin obboleettiin tiyyanaa kukkutaa naa qopheessa kan itti nannaqaa jirudha isiniin jedha. Erga misirri bilchaatee geessinee kudaara keenya itti godhannaa jechuudha. Sirri dhiquu qabna. Durallee osoo hin quncisiin dhiqnee maaliif jennaan wanni kun shoorbaadha. Shoorbaan ammoo akka nyaata biraa caalaa eeggannoo barbaachisa. Shoorbaan kudaara faayaa nama geessuu danda'a. Jalqaballee dhiqnee erga kukkunnillee dhiqnee akkanatti jechuu yeroo geessinillee sirriitti dhiqnee gingilchaan jechuu yookiin ammoo saffaayaa isa jettanii sana argitanii isa saniin dhimbiimnee irra lollaanee harkaan osoo hin tuqin itti naquu qabnaa isiniin jedha. Kana jechuun
harka harka akkasin jalaan jenne shorban kudaara nyaata hunda caalaa eeggannoo barbaachisa. Baay'ee mi'aayaa fi bareedaadha. Akkana yoo ilaaltan salphaadha. Akkiitaan itti hojjetan akkaatuma kana tahee akkuma sitti argitan kana tokkoffaa irratti kaarotiidha, dinnichaadha, sukkaar dinnichi, itti aansuun ammoo tuyyuu misira, qaaraadha, qullubbiidha, soogidda, qimamii adii fi kinoo bakka gahaadha yookiin maajii jechuudha. Kanaan alatti takka illee nu barbaachisu hin jiru. Yeroo dheeraa fudhatuu danda'a. Kana jechuun kiyya hanga bilchaatu xiqqoo turuu danda'a. Achi booda sirriitti bilcheessinee bullaahee wanyaatee jechuudha. Achi booda yoo akka carraa bilchaatee eegannoo nyaate akkanatti haxumaadhaan as keessatti jechuudha. Soo waan biraatiin na'ee daakuun tahini akkanatti wal fudhachiifna. Amma miti booda inshallah isin agarsiisuuf ta'a. Ammaaf ammoo bishaan maashina oo'ifataa jira. Bishaan oo'aa malee qorraan hin ta'u. Hajjata yoo tahe oo'aanis ni taha, qorraallee ni taha. Ana immoo akka saffisaadhaan akkuma beektan ajaja nama hedduu waan qabuuf jecha akka saffisaadhaan dafee naaf bishaan danfaan kuni isaa xabbafame kana na danfisiisuu fi yookiin ammoo dafee na affeeluuf danfaa itti naqadha. Aga bishaan danfu ammoo akkanumatti kurreetti qadaadee xabbasaa jechuudha. Laayik gochuun viidiyoo kiyya namootiin jaalattanii sabiskiraayib illee naa godha. Maaliif isiniin jennaani hordoftoota fi kabajamtoota kiyya viidiyoolee hedduudha jechuudha. Kan gadhiisuuf yaalii godhaa jirru akkasuma immoo YouTube kiyya ZM ka jedhu irratti illee viidiyoo hojjechuudha. Yoo argitan sabiskiraayib godhaa. Koboleetii fi yaalee zabiibaa sabiskiraayib godhaa. Daa'ima lafaa dhufaa jirtuudha. Akkasuma YouTube bara xiqqoodha isiniin jedha. Ulfaadha sabiskiraayib akkasii godhuu keessaniif illee. Akkuma argitan kanatti jechuudha. Kunoo haala kanaanii baay'ee nama dhibu. Qullubbii illee jechuudha jirame isii daaruma wajjin itti godhe hin bullaayaa jechuudha. Kunoo argitanii isinitti illee dagadhe qullubbiin barbaachisaadha. Dhama bareedaa isituu nuu kenna. Kanaaf bishaan qabachuu hedduu waan ta'eef osoo hin qabatin kun argitanii xiqqoo isii dhabirra goona. Kun xiqqishuma isii kana jechuun kiyya bishaan itti guunna. Amma itti guutuun kenna itti guutudha. Haga xiqqoo inni gadin duune isinii galee gadin duune akkana jalaan qabannee fi qabatee xiqqoo mallee gubachuu qabu. Waa mara caalaa jechuudha. Bakkeen shoorba kanatti isinii godhe isinitti toluu qaba. Ittiin bohaaruu fi itti gammaduu qabdanii isiniin jedha. Like, share, subscribe godhaa. YouTube kiyya kana isin jaaladha, isin kabaja. YouTube ZM ka jedhu kun waan baay'ee isin hojjechuuf ta'aa jira. Itti qadaannee yoo inni fuuree hanga takka dhukkaamamee bilchaatuuf tahe boodasanii bishaan itti naqna. Kunoo akkuma argitan kana jechuu maashaallah tabarakallah kalariin isaatu jijjiiramee jira. Bilchaachi sifa bilcheennaa argisiisee jira hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Mana ba'uuf jarjaraa jirallee meeshaa namaa kennuu fi kanaaf inshallah ila kun argitanii qabataa jira. Bishaan misirri jalatti akka nu jalaan qabanne amma bishaan itti geessina bilchaatee jira. Kareefi caalaa kalariin isaa jijjiiramee jira argitanii. Dinnichaan sifa bilcheennaa calaqqisiisee jira. Kaarotii illee akkasuma. Sukkaar dinnicha immoo gowwaadha lafatti baaree godha nama muramu. Garuu ammoo tuyyuu yosoonnaadha. Amma bishaan itti geessarra bismillah argitanii. Mabraatiin irra baddee bishaan naan danfine anuyyuu kunoo bishaan qorraadha. Ho'aa miti. Mabraatiin irra baddee bishaan naan danfine bishaan itti geessine kunoo argitanii. Soogiddaa itti godhachuu dandeenya. Xiqqoo jenneellee qimamii wajjin kinoo wajjin itti godhachuu dandeenya. Argitanii? Amma kuni sa'a lama booda shoorba ajaa'ibaa shoorba akkamii akka ta'u walumaan kan arginu ta'a. Ammallee haga danfutti itti qadaannee dhiisna. Kunooti akkuma argitan kana jechuudha. Kunoo danfaa jira ganaa bilchaataa kun hundi isaatu jechuudha. Danfee malee bilchaatee kun hundi isaa hin bilchaanne danfuttu jira. Bishaan sun isinii galee akkanumatti tursiifna jechuudha. Haga inni bilchaatutti reef jechuudha. Sukkaar dinnichiin sunuyyuu reef bilchaatee caccabe bullaa'uu qaba hundi isaa. Bishaan ammoo ta'u dabaluu yoo nu barbaachise hin daballaa jechuudha. Haga inni akka shoorbaa ta'utti. Akkuma argitan akkana ta'ee jira. Kunoo bilchaatee jira. Inni kuni caccabuu qaba jechuudha argitanii. Ganaa sirritti kasalli lammatallee dhumate sadaffaa na barbaachisaa jira. Amma soogiddaatti galcha. Kunoo haga barbaadan soogiddaatti gootanii ammaankaa sadii itti godha. Maankaan xiqqishuudha. Kunoo maankaa kaameraan isin agarsiisuu danda'a. Tama yeroo mara qimamii kiyyaan beeytan sanii. Tabii namoonni tokko
maashinatti kallaaxatti daayinaa yookiin ammoo kallaaxaan qabdu naan jettani nan barbaachisu. Kun akkanatti yoo du'ee jedhu fumaanuu kun ilaala. Ganaa du'a hundi isaa hin bilchaanne. Akka shorbatitti hin bilchaanne isinii galee ganaa kun hundi isaa bullaaya. Aga bilchaatu walumaan turra ammallee takkittii bishaan ho'aa xiqqoo nu barbaachisa. Maaliif hin hafe waan ta'eef jecha. Argitanii? Inshaallah haga dhumaatitti nama danda'e isinii waraabu Rabbi naa taasisu. Akkuma argaa jirtan kanatti amma kunoo karee fi caalaa bilchaatee yabbatee jira. Kanneen hunda haxumaan dhoofnee jechuudha akkanatti. Akkuma argitan kanatti jechuudha erga inni bilchaatee haga takka mallee hafee jiran bilchaanne ni bulleessina jechuudha haxumaan osoo waan tokkoon hin tuqin yoo maashinas keessa dha'uu qabaattani dha'uu ni dandeettani rakkoo tokko illee hin qabu. Garuu ammoo tuyyuu wanni isin godhuu qabdani namni maashina adda addaa hin qabne nama fakkeenyaaf maashina tokko malee roobni roobee gara kushiinaa gallee jirraayyuu dura ammoo alatti isin hojjetaa ture qilleensa bareedaa wayiiti amma bishaan itti dabalaa jira. Bishaan duraa sun dhumatee jechuudha. Erga inni wal fudhatee jedhee bishaan saniin akkasitti akka amma isin argitanitti haxumamaan dhadha'ee daakkamee jira beeka asirratti isin ajaa'iba amanuu hin dandeettani sobda maashinallee jechuun ooltanii haala saniin jechuudha. Kunoo amma bishaan itti dabalee ammallee hin hafa hin bilchaanne maaliif jennaaniin jiraan kun keessaa guutumaan guututti du'uu qaba ni du'aa jechuudha. Isinii galee bilchaatee wal fudhatee ofumaa wal seenee shoorbaa ta'a. Kanaaf shoorbaan kun namootiin qufaa qabanis tahee akkasuma ammoo tuyyuu nama argitee bakka nyaata irratti illee baay'ee namatti tola nyaata booda jechuudha. Dhiyeessuuf illee xaa'amni isaallee mi'aayaadha. Kalariin isaa hedduu namatti tola. Bakka baay'ee namatti tola jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa asitti ammoo maajii yookiin ammoo tuyyuu kinoo itti godhadhee qimamii adii itti godhataa jira. Ganaa hafee jira jechuudha. Sirriitti ganaa danfee ganaa akkamisin jechuu danda'ame ganaa ammallee hin hafee achitti na cina kaarotiin argaa jirtan sun ammoo tuyyuu allichaa hojjechuudha nyaata jechuudha. Allichaa hojjetu ennaa laaqanaa fi sa'aatiin kun kan laaqanaati. Shorbaan kun ammoo tuyyuu gara asriititti bilchaata malee qophaa'aa malee ammaa miti. Amma laaqanallee nyaannee geessinee asriin gahee akkanatti maashaallah kunoo haala kanaan bilchaate yoo inni akkana ta'ee jedhe akka margitan kana ta'ee jedhe irraa buusuu kaanee jirra. Dhadhaa itti goona jechuudha. Dhadhaa waliin lama takka yoo inni ol danfee jedhe irraa buustanii maashaallah namni barbaade ammoo dhadhaa dabalataan isaanitti illee godhachuu ni dandeettanii. Garuu ammoo tuyyuu ani itti waliin xiqqoo wal fudhatee afurri keessaa bahee jedhe akka reef danfusanitti yeroo san osoo irraan buusin itti naqetu natti tola. Kunoo akkana jira isiniin jedha maashaallah tabaarakallaa. Kanaaf kana gaa isin haa ta'u nulleen jedhaatumaan akkasuma immoo namni barbaadanii hojjetachuu hin dagatinaa baay'ee bareedaadha. Keessummaa fedhii irratti illee isin hin qaanfachiisu isin hin saalfachiisu. YouTube kiyya subscribe godha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa kanan qaanfachiifnen beekaa YouTube kiyya zeddi ka jedhullee subscribe naa godha. Nagaatti toraa bulaa fayyaan faaya.